Harka-fuunii hordoftoota kebeekiituuf nagayaaf jaalalli tokkummaan bakka jirtan maraatti isiniif haa ta'u. Egaa turtii yeroo dheeraatiin booda walitti deebineetii jirra. Gama viidiyootiin jechuu kooti warri karaa keessa na barbaadan yayyaafachaa turtanii biyya galtee moo maaliif baddee viidiyoon akka duraatti maaliif hin hojjenni gaaffiin kiyya maaliif hin deebinettanii komii garagaraatiitidha kan isin iyyeessitanii jirtanii ergaan keessan hunduu na qaqqabeetii jira. Wanna barbaaddaniidhaaf wanna iyyaafattaniif ulfaadhaa galatoomaa. Gaaffii keessan garuu kanatti kan deebisuu hin danda'u. Kanaan duras viidiyoon hojjedha irratti dubbadheetiin jira. Koomentii irraa yoo na barreessitan bakka tokkotti viidiyoodhaan isiniif hin hojjedhaa kan jedhu waadaa isiniif galeetiin ture. Piroomisiin isiniif gale hin daganne waan hin turee fi haalli tokko waan hin mijannee fi yeroo tokko garuu laayivii akka hin garaa ture warri argitanii warri immoo viidiyoo eegaa turtan. Viidiyootiin guutummaa guutuutti deebi'eetiin jira. Viidiyoon irra qabadhee dhufe garuu tokkoffaa maaliif badde kan jettaniif jira ani bannee xalaanni kiyya haa badu lammaffaa immoo gaaffii isin gaafattanirraa muraasa isaa deebii ta'a jedhee kan yaade tokko bakka tokkotti cuunfee viidiyoodhaan hojjedhee isiniif fideetiin jira. Turtiin keessan irra deebii akka xumura viidiyootti waliin gochuu hin dagatinaa. Viidiyoo jaallattan laayik godhaa. Share gochuun immoo hin dagatinaa. Akkasuma warri chaanaalii kanaaf haaraa taatan immoo sabiskiraayib gochuun miseensa chaanaalii kiyyaatiitti dabalamuu dandeessu. Gamanumaan gara viidiyoo haa deemnu. Egaa asirratti akkuma argitan akkuma isinillee gaaffiin keessan gaaffii adda addaatii yookiin gaaffii garaagaraa na gaafattan dhimma rifeensa shamarranii yookiin rifeensa keenya ilaalchise qibaatii maal fayyadamtaa maal dibattaa akkamitti fayyadamna nuhoo rifeensi keenya baay'ee caccabee baay'ee buqqaa guddachuu didee baraanis waggaanis baatiinis torbeenis guyyaanis achuma jira jettanii gaaffii adda addaatiiti kan isin na gaafattanii jirtanii baay'ee qibaatiin ani fayyadamu warri qaamaan na beektan itti fayyadamtanii koomentii bareedaa warri naaf kennitanis jirtu isiniinis gamanumaan isin galatoomfachuu barbaada warri na gaafattan immoo kanan itti fayyadamee faayidaa isaa argee baay'ee itti gammadeef jaaladhee yeroo dheeraa itti fayyadamaatii ture isinis akka itti fayyadamtan rifeensi keessan akka isiniif dheeratu akka bareeddan simboo qabeeyyii akka taataniidhaa fi qibaatii kana isiniif qabadhee dhufeetiin jira. Qibaatiin asirratti argamu kun egaa akkuma isin argitan halluu garaagaraallee ni qaba. Faayidaan isaallee faayidaa adda addaatiidha jechuudha. Kan inni qabu kokonaatiin jira, looziin jira, kokonaatii dhoqqee yookiin ciqaa inni jedhamullee ni jira. Inni kun guutummaa guutuutti rifeensa keenyaaf faayidaa guddaa kan qabu. Kana nufi gootii itti fayyadamee warri itti fayyadamanis immoo jiru isiniin jedheetiin jira. Kanaafuu egaa akkuma gaaffii keessan na gaafattan rifeensa buqqa'uudhaaf rifeensa caccabuu rifeensa dheerachuu didee jijjiirama agarsiisuu dideedhaaf salphumatti dibata kanatti fayyadamuu yookiin itti gargaaramuutii dandeessu. Kanan ofii kootti fayyadameedha isiniin jedha. Ispeeshaalii asirratti ibsa addaa gochuu kan hin barbaadu hundumti isaa viidiyoo keessa jira. Viidiyoo keessatti akkaataa itti fayyadamtan filannoo keessanidha. Faayidaan isaa faayidaa garaagaraatii qaba. Bakka tokkotti yoo dhufes faayidaan isaa tokkuma isiniin jechuutii barbaada. Wanti inni miidhaa addaa isinirraan gahu hin jiru. Addatti waan inni ibsuu barbaadu qibaatiin qullubbii adii rifeensi keenya baay'ee faayidaa guddaa yookiin kunuunsa gahaa ta'e kan kennudha. Dheerinni rifeensa keenyaas akka saffisu yookaan dafee akka dheeratu kan qulqulleessuuf akka hin buqqaanee fi fuuldura addarraan illee kan caccabee rifeensi keenya namolaahee akkamitti gara biyyaatti illee deebi'aa maal dibadhu maal fayyadamu wanta hin dibanne hin jiru jettanii waa baay'eedha kan isin kaastanii jirtanii waan ta'eef qibaatii qullubbii adiitti fayyadamaa fasaashiisa baay'ee tokko faayidaa guddaa qaba. Rifeensa ni lallaaffisaa akka hin buqqaaniidhaaf gargaara. Waan hundaa bakka tokkotti kontirool godhee kan of keessatti qabatu qibaatii shunkurtii adii yookaan qullubbii adiitii. Isa kana hundumasaa bakka tokkotti walitti miksii goonii fayyadamna hojjettan kan taates viidiyoo keessa jira. Qodaa duwwaatti walitti maktanii bishaan ho'aa keessa daqiiqaa 5 yookiin aga 10 keessanii erga walitti makame walitti ho'ee booda rifeensa keessan miiccanii erga qulqulleessitanii booda itti fayyadamuutii dandeessu. Wanti isin rakkisu isinitti ulfaatu tokko hin jiru. Ofii koo baay'een jaaladha. Irra deddeebiidhaan bitee kan itti fayyadamu jechuudha. Galanni rabbiin haa ga'u anaaf ta'ee jira. Isiniif illee akka ta'u abdiin qaba. Isin wanti isin gochuu dandeessan yoo jiraate akka ajajamtanitti viidiyoo hagaa xumuraatti daawwachuudhaan
itti fayyadamuutii dandeessu. Komii yaada qeeqaa gaaffii qabdan yoo jiraate ammas taanaan irra deebii gama koomentiidhaan na biraan gahuutii dandeessu. Hagammaatti waan wajjiniin turtaniif ulfaadhaa galatoomaa hordoftoota kiyyaa. Warri chaanaalii kootii haaraa taatan irra deebii sabiskiraayib gochuun maatii chaanaalii kootiitti dabalama. Viidiyoo birootiin aga walitti deebinutti lafa jirtanitti nagayaaf jaalalli tokkummaan hunduma keessa wajjin haa ta'u. Horaa bulaa.